Bulchiinsi magaalaa Adaamaa Corporation Engineering Oromiyaa waliin ta'uun diizaayinii piroojektota haaraa magaalichaa qophaa'ee jiru irratti hooggansaa fi ogeeyyii dhimmi ilaallatu waliin marii geggeessan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jalde magaalaa Adaamaa caalmaatti hawwatamummaa isaa dabaluudhaaf hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbatan. Bu'uuruma kanaan qorannoon jiru gaarii akka ta'e himan. Kana malees diizaayiniiwwan jiran dursa ilaaluun maaltu hojjetamuu akka qabu qooda fudhattoota hawaasaa bakka bu'oota hawaasaa qaama dhimmi ilaalu waliin mari'achuun murteessaa akka ta'e ibsan. Marii har'aatii fi galtee argattanii jedhee yaada. Akka waliigalaatti tokko sarka waan har'a laalle kanaa fi kan biroos dabaltanii ogeeyyiin si'a tokko osoo laalanii. Ogeeyyiin waajjira pilaan irraa mana qopheessaa fi waajjira konistirakshinii irraa walitti bubbu'an dubbii waan ka'u kana osoo fixanii namni jiru hundi hirmaate namni yaada qabu hundi kennee barbaachisaa yoo ta'e ogeessa gara biraas dabalattanii instituutii pilaanis hirmaachiftanii yaada akka itti kennu ogeeyyii waliin marsaa tokko osoo laaltanii jechuudha. Har'a osoo hin dhiyeessin isin jalaa fi teeknikaa ta'e osoo fixanii tokko isa kana hogoone qabxii tokkoffaa. Qabxii lammaffaan erga kana fixaniin booda illee qooda fudhattootaaf dhiyaachuu osoo danda'e. Dokumentiiwwan amala walitti siquu qaban ummanni osoo beeke gaariidha yaada osoo itti kenne gaariidha jennee yaannu waan amma dhiyeessitan kana osoo dhiyaatee gaarii natti fakkaata jechuudha. Dabalataanis qophii barbaachisu dursine ilaalle pilaaniiwwan qindeessuun barbaachisaadha jedhan. Qorannoowwan jiran haala ittiin hojiirra oolu jiraachuun kan dursu ta'u dubbachuun karooraan hojjechuun keessattuu magaalaa Adaamaaf hiikoo kan qabudha jedhan. Yeroo hojiirra oolu akkanatti hojiirra oolaa hin jedhu daayirektiivii gargaraa osoo qabaachuu danda'e. Yeroo baay'ee maal rakkannaa qoratamee deebi'ee haaraa ta'a jechuudha. Sababii konseptii qorannichi itti gaggeeffamee fi konseptii itti hojiirra oolu jedhamee yaadame namni qorate sun waan achirra hin keenyeef haala itti hojiirra oolu of eeggannoo hojiirra oolmaa keessatti barbaachisu osoo jiraate maanuwaalii gabaabduun jechuudha. Ijaarsatti galuuf taana walakkaasaa. So ijaarsatti yoo galamu akkam ta'aa kan jedhu maanuwaalii sanarratti barraa'uu qaba jechuudha xiqqoo. Haala itti wal dubbisuusaa. Piroojeektiin itti aansee magaalli kun hojjetus waan ta'uu qabu yaadni isaa barraa'uu qaba jechuudha. Qooda fudhattoonni maricha irratti argamanis magaalli Adaamaa guddina irra jirti waan ta'eef caalatti hawwatamummaa isaa dabaluuf hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbachuun diizaayiniiwwan qophaa'ee jiru yaadama ismaartii Adaamaa kan dhugoomsu akka ta'e eeran. Haalli ittiin diizaayinii sadanuu dhiyaatan teeknikaal paartiin diteeyil ogeessanii ilaalama akka waliigalaatti. Diizaayinii sadanuu bishaanii wal qabata. Bishaanii wal qabata. Diizaayiniin inni biraa immoo kan jiru diizaayinii istiraakchar neetwork maaster pilaan magaalichaa kan isin qorachaa jirtan jira. Isa wajjin for a second miis ta'uu hin qabu jechuudha. Outleetiin keenyas inleetiin keenyas ispeeshaalii migiraa poondii fi artifishaal leekiin naannoo hospitaalaa jiru yoo isa wajjin sirriitti nu ilaalame yookiin immoo ilaalame baay'ee gaariidha. Rakkoo yaaddoo akka magaalichaatti bishaanii wal qabatee jirus furuu danda'a waan ta'eef. Qorannoowwan fi diizaayiniiwwan amma nuti hojjenne kun tokkoffaa yaadama magaalaan keenya ismaart Adaamaan qabatee deemu galmaan nuugaa waan jalqabne tursiisuudhaaf gahee guddaa qaba waan ta'eef hin jajjabeeffama. As keessatti garuu wantoonni tokko 3D'dhaanis diizaayinis dhiyaate diizaayinii namni tokko hojjete eenii leeyimaan abbaan barbaade dhaqee ilaalee hubachuu danda'u qaba jechuudha. Abbaan qofti waan hojjetteef diizaayinii sana hubachuu hin danda'a. Qaamni biraa akka hubatuuf haala mijeessuun immoo hin barbaachisa jechuudha. Kana maal